Jala gawabi yo rigita amale jesi sudi de rigita amale jesi sudi baduku bajala la anuse one tu sudi de yantala kalbi tu sudi de idala shayanga ma godani barza botada ega kuma jalqabarratti sinif ibsuuf yaalletti maddoolaa miidiyaa irraa qophii addaa qabannee dhiyaannee jira. Qophiin addaa keenya irraa godina Baalee magaalaa Roobee irratti xiyyeeffata. Yooyyaa nagaa sin daganne kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi kennaa kan jaalalaa sin haadha qabu sinin jecha qophii addaa guyyaa har'aa dhaloota aadaa duudhaa fi uumama isaa hubatee dhaloota dhufu dhaalchisuu danda'u horachuuf hunda gahee isaa baachuu qaba kan jedhu sagantaa addaa qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Anis immoo qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti. Warroonni mana keessan teessanii akkasuma iddoo dalagaatii gara maddoolaa miidiyaa YouTube chaanalii keenyaa fi gara peejii maddoolaawutiin hordofaa jirtan amma sirra deebine warroonni koomentii adda addaa nuuf kennaa nu jajjabeessaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha sagantaa addaa qophii addaa qabannee dhiyaannee jira. Qophii kanatti immoo kallattiidhaan walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jenna. Dawa biyorrat kanfacheesa garaan jaalate dibaadha maraachee wayaana magachisiisa maraachee wayaana magachisiisa karaan baaliyyoo baddaadha bishaawwa biyorrat kanfacheesa bishaawwa biyorrat kanfacheesa garaan jaalate dibaadha. Marrigaa kuma jalqabarratti ibsuuf isin yaalletti keessaa sagantaa addaa kana irratti adhantana godina Baalee magaalaa Roobee irratti xiyyeeffachuudhaan dhaloota aadaa duudhaa fi uumama isaa hubatee dhaloota dhufu dhaalchisuu danda'u horachuuf danda'u hunduu gahee isaa baachuu qaba kan jedhuun sagantaa addaa qophaa'ee dhaabbachuun kan qopheessinedha. Dhaabbata malkaa Itoophiyaa Piroojeekt Sanyii jedhamuun seektaroota mootummaa dhimmi ilaallatu waliin ta'uun dhimmoota aadaa duudhaa baree hawaasaa fi afoolota garaagaraatiin barattoota manneen barnoota aanota godina Baalee fi magaalaa Roobee leenjii hubannoo cimsuu guyyaa elgaddaa kennamee jiraachuu odeeffannoo argannee jira. Marrigaa kanumar dhaabbachuun qophii addaa qabannee dhiyaannee jira. Qophiin keenyas kanumarratti xiyyeeffata. Yeroo ammaa kana dhuguma dubbachuuf Oromiyaa keessatti haa ta'u akkuma addunyaatti illee dhaloota seenaa isaa beeku, duudhaa isaa beeku, afoola beeku, uumaa kaleessaa, walooma kaleessaa, wayyooma kaleessaa beeku barsiisuu irratti hir'inni gurguddaan akka jiraatu wal nun gaafachiisu dhaloota seenaa isaa irraa dhaloonni aadaalee weestarnii akka barachaa jiru wantoonni hedduu garsaa jiran jechaan hojiileen akkasii kun immoo hojii dhaloota jijjiiruu dhaloota sheepgatu keessatti bakka guddaa qaba. Kanuma dhaabbachuun nutis godina Baalee magaalaa Roobee irratti xiyyeeffachuun qophii geggeeffamaa ture dhaabbannee qophii addaa qabanneerra turtii garii isiniin jenna. Dhaabbata malkaa Itoophiyaatti Piroojeektii Sanyii jedhamuun seektaroota mootummaa dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan dhimmoota aadaa, duudhaa, baree hawaasummaa fi afoolota garaagaraatiin barattoota manneen barnoota aanaa godina Baalee fi magaalaa Roobeetiif leenjiin hubannoo cimsu kennaa jiraachuun isa hubanne jira. Dabalataan dhaabbatichi maalummaa fi faayidaa qabiyyee uumaa dhala namaatiif qabarratti leenjii hubannoo cimsuun kennaa jiraachuu isa hubachiisee jira. Qindeessaan dhaabbata malkaa damee Baalee obbo Ayyub Abdul Jaliil adeemsa guddina ilma namaa keessatti sadarkaawwan umrii dhalli namaa keessa darbu kamuu hiikaa mataa isaa qabaachuus eeranii jiran. Dhaloonni ammaa kunis beekumsa sadarkaa jiran gama aadaa, duudhaa, baree hawaasummaa afoolaatiin abboota isaaniirraa akka dhaalaniif barattootaa fi hayyoota aadaaf seenaa walitti fidanii leenjisaa jiraachuus dubbatanii jiran. Kun immoo fakkeenyummaa guddaadha jechuudhaanis namoonni adda addaas yaada isaanii dabarfatanii jiran. Dabalataan walitti hidhamiinsa dhala namaa fi qabeenya uumamaa irratti daa'imman hubannoo gahaa akka argataniif tokkoon biqiltootaa fi mukkeen bosona keessatti argamaniin maalummaa fi hiikaa isaanii faayidaa isaanii dhala namaatiif qaban wajjin qabatama barsiisaa jiraachuus eeranii jiran. Yingaa kun immoo hariiroo uumama wajjin dhalli namaa qabu gadi fageenyatti dhaloonni amma akka baruuf isaan hubachiisa jechuudhaanis yaada isaanii dabarsanii jiran. Hojiileen akkasii kun yeroodhaa yerootti cimee itti fufuu qaba jechuudhaanis namoonni adda addaas yaada dabarsanii jiran. Dhaloonni har'a maalummaa qabeenya uumaa fi afoola kaleessa uummanni Oromoo ittiin wal bulchaa turee fi kallattiilee adda addaatiin ergaa isaattiin dabarfachaa ture akka inni irraanfanneefis ni jabeessa jechuun namoonni adda addaas yaada isaanii kennatanii jiran. Dhaabbatichi dhimma aadaa fi qabeenya uumamaa kunuunsuu fi tursiisuun dhaloota duubaan dhufu dhaalchisuun kanarratti ardaalee jilaa 35f
manneen barnootaa 36 deeggarsa tursiisuun kaasanii jiran. itti gaafatamtuun waajjira aadaa turizimii bulchiinsa magaalaa Roobee Aadde Alamnesh Tsaggaa dhaloota of ta'e eenyummaa ofiitiin boonu horachuuf maatirraa jalqabe hanga dhaabbilee barnootaa beekumsa xabboo ganama aadaa duudhaa fi calanqee eenyummaatiin jiruu dhalootaa dhaalchisuu deemuun murteessa akka ta'es Aadde Alamnesh Tsaggaa dhalootaaf ergaalees dabarsanii jiran. dhaloota aadaa fi uumamaan wal barsiisuu irratti hojiin dhaabbata malkaa Itoophiyaan hojjetamaa jirus abdii kan namatti horu ta'us dhaamanii jiran. Waajirri aadaa fi turizimii godina Baaleetti abbaan adeemsa misoomaa babal'ina turizimii godinichaa obbo Shibbiruu Abdoo Baalee biyya qabeenya uumamaanii fi hambaalee hawwata turizimiitiin badhaate ta'uun isaa kennaa addaa uumamni godina Baaleetii fi Oromiyaafis ta'e biyyuma Itoophiyaatiif illee arjoome keessa Baalee hangafummaanis eeramti jedhanii jiran. Qabeenya uumamaa fi hambaalee aadaa godinichi qabu kan dhaloota dhaalchisuuf sagantaawwan dhaabbilee miti mootummaa eegalame kan manneen barnootaa fi dhaabbilee mootummaa keessatti idileessuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'us ibsanii jiran. Barattoonni leenjicha irratti hirmaatanis barnoota argatan irratti hubannoo guddaa gonfachuun dogoggora keessa turanirraa of argachuun isaanii dubbatanii jiran. Kun immoo barnoota gaariidha yerootti itti deddeebi'amuu qabas jedhanii jiran. Waan barataan kanas gama gumii manneen barnootaa fi iddoo jireenyi isaanii keessatti hiriyyootaa fi hawaasa bal'aa biraan ga'uufis qophii ta'uu himanii jiran. Waan hubanne irraa waan argine irraa kallattiilee adda addaatiin carraa arganneen hawaasa keenya biraan ni geenya jechuudhaan warroonni carraa sagantaa kanarratti hirmaatan barattoonni fi barsiisonni akkasumas hayyoonni irratti hojjechuu akka qabanis dhaammatanii jiran. Hawaasni godinichaa barnoonni akkanaa kun ilma isaaniitiif kennamuusaa jijjiirama amalaa fi naamusa gaarii gonfachiisuu keessatti gumaacha ol aanaa akka qabus maatiileen hirmaattotaas dubbatanii jiran. Dhumarrattis barattootaa fi qaamolee leenjirratti hirmaataniif waraqaa ragaa fi beekamtii kenname jira. Kominikeeshinii magaalaa Roobeerraa gabaasni argannes akka ifoomsutti qophiileen akkasii manguddoota biyyaatii fi warroota seenaa gadi fageenya qaban irratti xiyyeeffachuudhaan yeroodhaa yerootti hojjechuun dirqama akka ta'es hubachiisanii jiran. Yeroo ammaa kanatti dhaloonni qabeenya uumamaa wajjin seenaalee hidhata qabaachuu isaa barsiisuudhaaf eenyuyyuu itti gaafatamummaa qabas jedhanii jiran. Egaa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaalletti qophii addaa keenya keessaayyuu aadaa duudhaa kaleessa dhaabbachuun qophii dhaloota aadaa duudhaa isaa hubatee horachuuf hunduu gahee isaa baachuu qaba jedhuun gaazexaa bariisaa dhaabbata malkaa Itoophiyaa piroojeektii sanyii jedhamuun seektaroota mootummaa dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan dhimmoota aadaa duudhaa afoola qabeenya uumamaa irratti barattoota manneen barnoota aanota godina Baalee fi magaalaa Roobeetiif leenjiin hubannoo kennamuu isaa irratti xiyyeeffachuun qophii addaa qabannee dhiyaannee irra jechaadha. Qindeessaan dhaabbata malkaa damee Baalee obbo Ayyub Abdu Jaliilis keessaa dhaloonni haaraa beekumsa gama aadaa duudhaa baree hawaasaa fi afoolaatiin abboota isaanii irraa akka dhaalaniif barattootaa fi hayyoota aadaaf seenaa walitti fidanii leenjisaa jiraachuu isaanii ifoomsanii jiran. Kun immoo maal faayidaa qaba yoo jenne faayidaa ajaa'ibsiisaa qaba. Dhaloonni kun burjaajii keessaa ba'e, dhaloonni kun seenaa isaa akka baratuuf, dhaloonni kun uumaa kaleessaa, dhaloonni kun duudhaa kaleessaa, dhaloonni kun qabeenyi uumamaa hawaasa wajjin maal qaba kan jedhuu fi ilaalcha hawaasummaa jijjiiruuf ilaalcha dhalootaa jijjiiruu keessatti gahee ol aanaa qaba jechaadha. Hojiileen akkasii kun irra deddeebiidhaan hojjetamu waan nama gaafatu namoota ammoo irratti hojjechuuf dirqama ta'a jechaadha. Kanaaf keessaa walitti hidhamiinsa dhala namaa fi qabeenya uumamaa irratti daa'imman hubannoo gahaa akka argataniif tokkoon biqiltoota mukkeen bosona keessatti argaman maalummaa fi hiikaa isaanii faayidaa isaanii haala qabatamaa ta'een jechaadha ibsaa fi turan jechaadha. Namni hedduun muka ta'uudhaan beeka. Mukni kun faayidaalee garaagaraa qaba. Muka immootu yeroo takkatti badee deebi'uu hin dandeenye jira. Kanaaf dhaloonni kun addaan baasee beekuu qaba kan jiru irratti xiyyeeffate muka yoo jedhan mukummaan namoota hedduu beeka jechaadha. Muka qorsaaf oolu jira. Muka immootu deebisanii ittiin argachuu hin dandeenye kan kunuunsa barbaadu jira. Mukoota akkasiiniinis addaan baasanii dhaloota kana barsiisaa akka turan ragaaleen arganne ni ifoomsa jechaadha.
Keessaayyuu dhaabbatichi aadaa fi qabeenya uumamaa kunuunsuu fi tursiisuun dhaloota duubaan dhufu dhaalchisuun kanarratti ardaalee jilaa 35 fi manneen barnootaa 36 deeggarsa 36 walitti fiduun deeggaraa tursiisuun kaasanii jiran jechaadha. Deeggarsa taasisuu isaanii kaasanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Roobee adde Alamnesh Tsaggaa dhaloota of ta'ee eenyummaa ofiitiin boonu horachuuf maatirraa jalqabee hanga dhaabbilee barnootaatti beekumsa xabboo gama aadaa duudhaa fi calanqee eenyummaatti jiru dhaloota dhaalchisuun deemuun murteessaa akka ta'es dubbatanii jiran. Kunis dhugaa jiru jechaadha. Keessaayyuu waa'ee uumaa qilleensa kallattii adda addaatiin jiru baqannoota qabeenya adda addaa naanno'icha jiran barsiisuu keessatti maatirraa jalqaba, sheeppi godhuu keessatti maatirraa jalqaba, sheeppi godhuu keessatti ilaalcha jijjiiruu keessatti manneen barnootaa irratti hojjechuu qaban kan jedhu keessaayyuu itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Roobee adde Alamnesh Tsaggaa dhalootaaf eenyummaa isaanii irratti akka hojjetan, eenyummaa isaanii akka jabeeffatan, aadaa isaanii akka jabeeffatan, duudhaa isaanii calanqee eenyummaa isaanii akka jabeeffatan dhaammannaa gatanii jiran jechaadha. Barattoonni leenjii irratti hirmaatanis barnoota argatanirraa hubannoo guddaa gonfachuun dogoggora keessa turanirraa of argachuun dubatti deebi'anii jiranii. Keessaayyuu dogoggoroota armaan dura ture ilaalcha adda addaa ture qabeenya uumamaatiif ture jechaadha. Akkasuma mukkeen garaagaraa hubannoo dhabiinsaan wantoota adda addaatiif saaxilaman har'aan tana irraa barannee jirra. Kanammootu dhaloota dhaalchifnaa nutis bakka deemnetti irratti hojjanna kan jedhu yaadda barfatan jechaadha. Hawaasni godinichaas barnoonni akkanaa kun ilmaan isaaniitiif kennamuun jijjiirama amalaa fi naamusa gaarii gonfachiisuu keessatti gumaacha ol'aanaa akka qabus dubbatanii jiranii. Barattootaaf qaamoleen leenjii irratti hirmaatan waraqaa ragaa fi beekamtii kennamee jira. Kominikeeshiniin magaalaa Roobee odeeffannoo kallattii adda addaatiin dhimmoota akkasii irratti deebii akka hojjetus namoonni adda addaa bifa koomentiinis barreessanii jiran jechaadha. Aadaa duudhaa ofii beekanii qabeenya uumamaa kunuunsuun immoo dirqama dhaloota hundaati jecha sagantaa keenyarraa as raggoolamne jira. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa Rorrootii waan nu dhaggeeffattaniif galatoomna.